Hojiin Yesus hojjete gahaadha. Dhugaa argama uumaa caalchisee kan dhimme namaa. Sagaleen kan ture durumaa hojiif kan uffate qaama. Madda humna jaalalaa galma mana galgalaa jireenyaaf kan ta'e balbala abbaan isa keessan nu ilaala. Furtuu jireenya ijoo dhabee du'an oolchuuf kan gaduuf qabe dhigee qulqulleessuuf kan dhiigni coobe isatu sirreesse sirna jallatee dabe. Gorsaa dinqii abbaa bara baraa Kiristoos Yesuus kakuu haaraa isatu diriirsee wal qixxeesse gaara karaa isaa arganne haraara. Ilaalamneerra faara tolaan booji'amneerra jaalalaan ittolseenneerra balbalaan tuffatee nun dhiifne haalan. Akka badhaadhummaa isaatti waamamneerra qajeelummaatti akka lakkaawwamnuuf kan saatti du'aan daangaa godheera du'atti. Nu taasiseera qajeelota birmadoomneerra miti garboota hin jedhamnu si'achi ormoota qoramee nuuf darbe qormaata al tokkoon bara baraaf furmaata dhangala'uu dhiiga isaatu hojjeta nama isatti amane hunda ilaallata walqixxeetti nama jaalata kan isa amane ni simata tola nagaaf jireenya laata. Anaaf si'iifis nama hundaafuu karra inni bane eenyu kan cufu haa fudhannu heebba isarraa dhufu kan isa bu'uura godhate raawwatee hin kufu. Inni abbaa lubbuu namaati jireenyi namaa jiruu isaati nama jiraachisuun fedha isaati nuti isaaf kaayyoo bara baraati. Qajeelaa fi qajeelchan fayyisaa fi oolchan kan mul'ate hoolichaan kan xumure tokkichaan. Hojii amansiisu kan dukkana bariisisu kan jireenya lakkoofsisu qajeelummaa kan nuuf irreeksisu. Galaana qajeelummaa madda birmadummaa ifa hojii uumaa gaarii inni hojjete nama dhugaan sun dhuguma kan gatiin itti ba'e tokko suma. Hubattee waa'ee qajeelummaa eessaa akkamitti argama? Guyyaa meeqa nyaata lagattee jilbiinfattee moo gangalattee nama wajjin moo kophaatti addoo baaftee guutuu of taasisuuf maal fa'aa hojjettee hojii kamiin uumatti dhiyaatte? Qajeelaa ta'uuf meeqa kanfaluu jaalatamuuf mee maali kan malu? Kan akka rakkataatti fuula toluu nyaata dhiisanii 40 buluu fudhatama argachuuf qofa kan qaaluu waaqayyo mararuuf qaama ofii qaluu hawwii ofii to'achuuf jaamsuun ija ilaalu adda of taasisuun waan meeqa bixxiluu kuni qajeelummaa dhugaa hin madaalu. Isa amantiin argamudha kan hundarra caalu. Kanaaf hojjetame osoo jiruu of fayyisuuf haafa hin guuru qajeelaa of taasisuuf hin kurkuru seera fi ayyaana waliin hin hunkuru. Isatu fixe hin qabu kanan isa gargaaru qajeelummaa isaatiin abbaan kan na safaru yoo inni nu eebbise eenyu kan nu habaaru. Bira darbeera tulluu siinaa ani kanan fayyeen ayyaana akka isaaf malee osoo inni hin kanfallee gatii sana. Maal nyaadhee maal dhiisen yoom ka'ee yoom ciisen maal qalee maal dhiigsen ija moo gurra jubbuurraa tikseen qajeelaa of taasisaa. Kamtu madaallii kaasa hojii koo moo kansaa kamtu ulaagaa na guuchisa. Maal nyaadhee maal dhiisen yoom ka'ee yoom ciisen maal qalee maal dhiigsen ija moo gurra jubbuurraa tikseen qajeelaa of taasisaa. Kamtu madaallii kaasa hojii koo moo kansaa kamtu ulaagaa na guuchisa. Lakki shaakalli koo nu qufaa nan fayyisu karra natti cufaa in lakkaawwadhu qajeelummaa moofaa ayyaana fi dhugaattan quufa. Akka isaatti kan naaf safarame hojii inni hojjeteetu naaf lakkaawwame bakka kootti Yesuustu adabame kan natti ulfaate isaan naaf xumurame isa keessattan yaadan qabame nan jiraadha ayyaana isaatti dhume. Ofin naannessu tulluu seeratti ofin hirkisu ofirratti ofin ittisu lafa onaatti nan ce'a Kana'aanitti. Kana'aan kakuu haaraa kan naaf dhufe gaaraa tolcheen isaan wal bara badhaadhummaa isaan ammaara Kiristoosin godhee bu'uura isarraa eenyutu na mura. Keessan oolee bula jireenya kootiif isatu fala maafan duuba laala fuuldurattan imala seerarra ayyaanatu caala galaana ayyaanattan gala isaanan gaarii daldaala ija inni naaf baneenan ilaala. Duu isaan naaf qajeela jiruun isaan namaaf tola mootummaa waaqayyoof isatu balbala isaan isaaf jiraadheen boru dhaala. Kanaaf
gaanii moofatti daadhii haaraan naqin ayyaana fi seera waliin hin laaqin ba'aa Kiristoos irraa buuse baachuun naqin galaana ayyaana keessa deddeebi'e irraa hin maqin humna amantii keessaa sagalee isaa godhachuun geggeessaa isatu si caala ogeessa isumatti of laadhu innuu akeeka isaa siin ni milkeessa. Humni du'aa erga golgolaa'e seerri erga fannoo irratti fiixa ba'e golgaan nu daangesse erga tarsa'e abbaatti dhiyaachuuf Yesuus erga karaa ta'e hin hojjennu riqicha biraa hin uummannu qajeelummaa miiraa hin feenu qoricha micciirraa kan nu barbaachisu hunduu Kiristoos keessa jira. Uffata haaratti moofaa herbuu muka laafturraa eeguun ija arbuu nu haa ga'u ni jiraanna dhugaatti of haalaan nu Yesuusitti hamannu sirriitti nu keessaa haa jiraatu ofii isaati. Walaloowwan biroof sagantaa biroo argachuuf yuutuubii koo sabskiraayib gochuun akka fedha qabdan nan beeka. Kan duraas kan ammaas argachuuf achumarraan na eegaa. An Abarraa Damiseeti. Qindeessaan suur sagalee Moononus Sanbataati. Galatooma.